Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya muddee 30 bara 2019 sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti xiinxalaan siyaasaa beekamaan Jawaar Mohaammed Koongirensii Federaalistii Oromootti makamu. Paartii tokko argatu bal'aan hunda qaba jechuudha. Jawaar hojii barbaay'ee dhaabbii keenya hojiin asooseeshinii. Hanga roobii dhufuutti barattootni barumsan eegalle gara maatiitti galuu qabu jechuun Yuunivarsiitii Wallaggaa fi haala dirree dhawaa keessa ture irrattis gabaasa qabna. Naannoon Oromiyaa humna addaa leenjisee eebbisiisuun akka biyyaatti yaaddoo uumuu qaba. Akka Oromiyaatti yoo fudhanne reefu jalqabne malee kana dura raacitiitti xiqqoodha kan ture. Harargeetti luba masjiidaa fi bataskaana hojjechiisan maaltu kakaase gabaasa qabna. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaaddisaati. Jalqabarratti Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa erga barataan tokko haala suukaneessaadhaan gamoorraa darbamee ajjeefamuunsaa barame sanbata darberraa eegalee barattootni akka mooraa gadhiisanii ba'an ajaja dabarsee ture. Pireezidaantii Ittaanaan Yuunivarsiitichaa obbo Abbayyaa Daggafaa rakkoon nageenyaa fi gaaga'amni lubbuu barattootarra ga'aa ture walitti kuufamee sadarkaa barnootaa itti fufuu hin dandeenyerraan nu ga'eeraa jedhan. Kanaaf seeneetiin Yuunivarsiitichaa murtoo kanarra ga'uus dubbatu. Baatii tokko dura mucaan tokko foogii irraa darbatamee du'e ture. Torban lamaanii asitti immoo barattoonni ammas wal miidhaa wal waraanaa turani. Torbee kaleessaas mucaan tokko waraanamee jireenya gidduu ture. Itti dabalamee guyyaa kaleessaatti barataan Wallagga Lixaa Yoonii Alamaayyoo jedhamu naannoo kutaa barnootaa kan jedhameera. Barattoonni amma miira keessa galaniiru. Ammas barataa biraan osoo miidhamiin akka isaan gara biyyaa deemaniif haala hundumaa mijeessaa jirra. Guyyaa boodis isaanii namoota gara biyya isaaniitti geggeessuudhaaf yoo xiqqaate haga Finfinneetti isaan geggeessuudhaaf kana booda immoo dhaabbileen adda addaan harkaa fudhanii maatii isaanii biraan akka ga'aniif hojiin hojjetamaa jira. Amma garuu barattoota gara 2,300 kan ta'anii ni jiru. Kan mooraa keessa bulan muraasa garuu magaalaa keessa bulanii ciree nyaachuudhaaf kan dhufan ni jiru. Laaqanas nyaachuudhaaf seenanii bahu. As keessatti ammas rakkoo uumuudhaaf tajaajila godhanii jiru. Haa ta'u malee nama keenyaatti sirriitti gammadnaan akka isaan eeganiif himamee jira. Barattootni wayita ba'aa jedhaman haala mijataa keessa akka hin turree fi bakka deeman illee akka hin beekne kan dubbatan barattoonni Yuunivarsiitichaa dubbisne amma deeggarsa uummataa Dirree Dhawaatiin lubbuu keenya baafanneerraa gara maatii keenyaas deebi'aa jirraa jiru. Garuu barattootni ammallee gargaarsa dhabanii bakkeetti hafanis jiru jedhan. Uummanni waanuma qabu walitti qabee irra yoo xiqqaate konkolaataa 8 fi baaburri tokko fe'ateeti ba'ee jira. Barattoonni kan hafanis jiru ammas mooraan alatti jechuun magaalaa Dirreedhaa keessa kan faca'anii ammas gara maatiitti hin deemin carraa konkolaataa kan argatin ammas jiru. Iddoo majiranii walitti funaanamanii amma galmaa'anii akka isaan carraa konkolaataa argatan haalli garuma hawaasa naannoo keessa jiruutiin haalli amma tokko mimmijataa fi jira. Hawaasuma keessa baay'atanii magaalota keessa jiraachaa turre har'arraa jalqabame ammoo tolaan bilisaan gara Finfinnee Saadaama gara Shaashamannee kan jedhu konkolaataan 8 ta'eera galama kana. Ummati naannoo Dirree Dhawaa jechuudha. Sooratas nyaatas danda'anii konkolaatas amma tokko ijoollee kana gara Finfinnee yoo xiqqaate sentarii irratti akka galchinu yookaan gara biyyaallee galchuu dandeenye dadhabnu fudhannuuti jedhanii hawaasni akkasii keessummeessaa. Yuunivarsiitiin Wallaggaa barattootni barnoota sirnaan barachaa waan hin jirreef hojii baruu fi barsiisuu yeroof dhaabuuf yaada akka qabu pireezidaantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Hasan Yusuf BBC'tti himaniiru. Programma gara torbee 5 gamma gaddaatu yaa post graduate fi gara medicine fi graduate class martin tokko tokko kana baay'inaan graduate regular programming formation wali gaddaatu. Haalli jiru bakka haala yeroon seera tokkotti baratamuu qabu almost amma minimum isaa guutuuf iyyuu rakkoodha jechuudha. Almost darbeera. Egaa barumsa jalqabni ji'a 3 akkasiidha garuu hanga ammaatti barumsi seeraan ji'a tokkoyyuu baratamee jechuudha. Baay'ee rakkisaadha waan ta'eef hanga guyyaa lamaan fuuldura kanatti hanga rooditti hundumtuu murteessee gara barumsaatti galu taanaan yaa barumsa addaan jitee yeroo irraa haalli gaafa mijatti deebi'ee akka baratamu ta'a jechuudha. Tole yoo gara qe'eetti galanii deebi'anii barachuuf carraa ni argatu kiliraansii guutanii. Ani amma taanaan barattoonni barachuuf murteessanii taanaan amma miti baay'ee barumsa isaatti dhiiseetti ta'aa jira. Isaa galanii barachuu barbaadaan har'as barachuu hin danda'u booris barachuu hin danda'u barumsi itti fufuu hin danda'a. Garuu immoo yaa barachuu fi fedhii waan hin jirreef akkanumaan aayidilii mataa jiru ijoolleen akkasumas barachuu hin dandeenye.
dandeenye kanaaf deemuu qabu amma sammuu talagaagaanii sammuu isaanii amansiisanii barumsaa fi fedhii kutannoo isa dhugaa qabatanii ta'uusaa karaa mariitiin qaama adda addaa wajjin ilaallee haala ilaallee gara fuulduraatti haala mijataa gaafa uumamu deebanii akka baratan ta'a jechuudha. Kaayitaanutiin rogeessii fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed paartii koongirensii federaalistii Oromoo KFO'tti dabalamu dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa BBC'tti himaniiru. Namoonni waan hojjetamuu paartii wajjin baratee waan paartii irraa hojjetu tolleen akka galmeessan natti baneera. Inni barbaadan paartii galee paartii keessa waan hojjetamu hojjetame gaafa filannaa dhufees filamee mirgi paartii namni miseensa paartii tokko argatu bal'aan hunda qaba jechuudha. Jawaar hojiin barbaay'ee dhaabbii keenya hojiin asooseeshinii barbaay'eedhaaf qaba. Durba seetaan Ameerikaa dhagu yeroo baay'ee argaa. Dhugee keenyattis qooda fudhata. Miidiyaa booddee immoo oofisii qooda keessatti jiraatanii abaarii sanan nama afur wajjin kan shafame tokkoffaan Biraanuu Naggaati, lammaffaan Jawaaridha, arfaffaan isaatiidha, shanaffaan OMN'dha. Kanaan waggaa tokko mootummaan akkasisee deemaa ture jechuudha. Egaa jechuun asooseeshinii wajjin qabuudhaan mootummaan isin dhugaasisaa ture jechuudha. Miseensa keenya kan ta'e garuu kan gaafate garuu jidduu darbee kanadha. Sochii Oromoo First jedhurraa qabsoo sabaa ifatti eegaluunsaa kan himamu obbo Jawaar siyaasa keessatti hirmaachuuf gonkumaa kaayyoo akka hin qabne ibsaa turullee bara kana garuu filannoo irratti akka hirmaatu beeksiseera. Ka dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduuwwan gaggabaabseen isinitti hima. Pirezidaantiin duraanii Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashomaan daawwii hojiif kaleessaa Saawud Arabiyaa galaniiru. Marii isaaniitiin hariiroo biyyoota lameen irratti cimsanii akka hojjetanis ibsameera. Paartileen siyaasaa sagantaa fi kaayyoo isaanii karaa miidiyaaleetiin akka beeksifatan ramaddii yeroo laachuuf qophiin taasifamu abbaan taayitaa Biroodkaast Itiyoophiyaa beekse. Daariktarri olaanaa abbaa taayitichaa Dr. Getaachoo Dinquun akka ibsanitti miidiyaaleen yeroo qilleensaa fi fuula maxxansootaa isaan irratti paartilee siyaasaatiif bakka laatan taasifama. Waltajjiin marii jaarsolii biyyaa Affaarii fi Somaalee Booroo Adaamaatti ni gaggeeffama. Rakkoo hawaasummaa fi walitti bu'insa uumaman furuu irratti akka xiyyeeffatus ministeerri nagaa beeksisee jira. Manni murtii Sudaan dararaa fi ajjechaa barsiisaaf qondaaltota basaasaa 29 irratti murtoo du'aa murteesse. Ahmed Al-Kaayir ganna 36 reebamee fi dararamee kan qondaaltotaan kanaan dura kan ajjeefame mana hidhaa bulchiinsa Kasalaa keessatti ta'uu manni murtii kun mirkaneesseera. Oduuwwan kanneen. Kaa'itaanutiin kolleejiin poolisii Oromiyaa humna addaa saayinsii loltummaatiin leenjisaa ture bakka qondaaltotni olaanoon argamanitti kaleessa gidduu gala leenjii Awaash Bishoolleetti eebbisiise. Naannoleen humna addaa dhuunfaa isaanii qabaachuun gidduu isaaniitti yaaddoo uumuu qaba. Gorsaa nageenyaa pirezidaantii ittaanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan tahan Birgeedar Jeneraal Haayiluu Gonfaa dubbiseera. Muuxannoo qabanis nuuf qoodaniiru. Kuni kana dura akkaataan ittiin naannoon humna ittiin ijaaramaa ture ta'e jedhameeti akka seerri biyya kanaa fi sirni ittiin bulmaata federaalaa yerootti otoo hin ta'in tokko miidhuuf kan ijaaran hin jiru. Fakkeenyaaf bara TPLF aangor giddugalaa dhuunfattee turte keessatti naannoo tokko irratti ijaaruuf tokko shakkii keessa galchuuf akkasitti kan ijaarte malee seera biyya kanaa eegsisuu nagaa isteetii ofii keessatti buusisuu otoo hin ta'in isteetii biraatti hin ijaaramee ture. Inni ammaa kun garuu ofii isaatii keessatti yaaddoo dhedhee kan naannoon ofitti amanu isa nagaa buusuuf kan ijaarratudha. Biyya kana keessatti immoo seeratu jira. Seera biyya kana jiru hojiirra oolchuudha malee tokkorratti ijaaruu miti. Kana dura kan godhan tokkorratti ijaaruudha. Inni ammaa kun biyya kana keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Olaantummaa seeraa jechuun